Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo taphni Cheelsii fi West Ham United sa'a 9 fi walakkaa irraa eegaluudhaan waliin taasisaa turan qabxii tokkoo fi tokkoon qixa xumurameeti ture. Cheelsiin gaa taphattoota ciccimoo akka Joao Felix, Kai Havertz fi taphataa cimaa lammii Yukureen kan barana gara kilabichaatti fide. Keessattuu gaa Cheelsiin barana liigoota Awurooppaa gurguddoo garaagaraa keessaa kilaba maallaqa guddaa baasuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti argamu ta'uu dandeetti ture. Haa ta'uutii garuu har'allee gaa mo'achuu hin dandeenye Cheelsiin kilaba West Ham wajjin dirree isaatii ala Olompiik Istaadiyeem irratti taphate. Galchii Joao Felix daqiiqaa 16 irratti Inzuu Farnaandees haala mijeessee isaaf kan gara gooliidhaatti jijjiire hanga daqiiqaa 28ffaatii takkaa fi duwwaadhaan dursaa turullee daqiiqaa 28ffaa irratti gaa Emerson goolii galcheen gaa taphni Cheelsiidhaatii fi West Ham United goolii lamaan boqonnaa dura walirratti galchaniin takkaa fi takkaan xumuruu danda'aniiti jiranii. Emerson gaa taphataa kanaan dura Cheelsiidhaaf illee taphatee turedha. Yeroo goolii Cheelsii irratti galchullee gaa gammachuusaa ibsachuu hin dandeenye. Cheelsiin gaa har'aan tan akkuma leenjisaan Graham Potter taphaan duratti yaada kennatanii turaniin Joao Felix gaa adabbiirraa deebi'ee tapha har'aa irratti hirmaatus Cheelsiin dafee goolii galchuu irratti ammallee rakkoon akka irraa mul'attu nutti mul'ata jechuudhaan dubbachaati kan ture. Haaluma saniin gaa har'aan tanas gaa goolii Joao Felix takka ittiin galcheen alatti taphattoonni Cheelsiidhaa ciccimoon gara sarara fuulduraa irratti hirmaatanii taphachaa turan gaa galchuu hin dandeenye. Cheelsiin gaa walumaa galatti barana jechuudha taphoota 8 yeroo dhiyoodha as taphateen 4 qixabee 3 mo'ate akkasumatti gaa taphoota 2 immoo taphoota 2 qabxii mo'achuu dandeetti kan jiru gaa'ii Cheelsiin haaluma kanaan har'a akkuma daawwachaa turretti gaa taphaanillee caalee gaa dorgommicha yookiin taphicha injifachuudhaaf yaalii olaanaa taasisullee gaa mo'achuu hin dandeenye. Taphattoonni akka Raheem Sterling gaa yeroo ammaan tanaatti miidhamaa wal qabatee gaa tapha har'aa irratti hin hirmaanne. Haaluma kanaan gaa Cheelsiin har'aan tanaas West Ham United wajjin takkaa fi takka ba'uu dandeetti kan jiru. Taphoonni har'aan tana eegaman kan biraa baay'eedhaatu jira gaa Cheelsiin gaa taphoota har'a eegaman keessaa tapha tokko ture jechuun ni danda'ama. Haaluma saniin gaa har'aan tanaas taphni West Hamii fi gaa kan Cheelsiidhaa kan namoonni baay'een tilmaamanii turan keessattuu BBC Radio 4 taphni Cheelsiidhaatii fi gaa West Ham United takkaa fi takkaan ni xumurama jechuudhaan yaada kennataniiti turanii tilmaamanii turan jechuudha. Tilmaamni isaanii sanis gaa galmagee kilabni lamaan osoo waliin mo'atiin takkaa fi takka qixa ba'uu danda'aniiti jiranii. Walumaa galatti Cheelsiin qabxii 30 takkaan sadarkaa 9ffaa irra taa'eeti kan jiru gaa'ii akkasumatti ammaas gaa West Ham United ammoo qabxii 20 waliin sassaabbachuudhaan sadarkaa 15ffaa irratti yeroo ammaan tanaatti argama. Walumaa galatti gaa taphni Cheelsiidhaatii fi West Ham United sa'a 9 walakkaa irraa eegaluudhaan waliin taasisaa turan takkaa fi takkaan xumurameeti jira. Cheelsiin taphoota 22 taphateen 8 mo'atee 7 qixabee 7 mo'amuudhaan goolii 23 galchee gooliin 22 itti galtee goolii qulqulluu takka qofaan yeroo ammaan tanaatti jechuudha sadarkaa 9ffaa irratti kan argamu. Haaluma kanaan gaa Cheelsii fi Liverpool barana jechuudha gahumsi isaan irratti argaman gahumsa gadi aanaa jechuun ni danda'ama. Liverpool tapha guyyaa isniinaa Everton hojii qabuuf gaa qophaa'u akka jirudha. Leenjisaan kilaba Liverpool Jurgen Klopp kan dubbatanii tapha Liverpool gaa tapha Everton Arsenaal wajjin taphatee Arsenaal mo'ate irratti hordofneeti jira. Haaluma isaan ittiin Arsenaal mo'atan sanitti nutis isaan firraa qabuudhaaf qophii irratti argamne jechuudhaan Jurgen Klopp dubbateeti gaa kan jiru. Gama biraatiin Cheelsiin kan sadarkaa lammaffaatiin Pirimeer Liigichaa Arsenaalitti aanee dursaa jiru. Badii raawwatame gara faayinaansiitiin badii ol aanaa hojjetee jechuudhaan yeroo ammaan tanaatti qorannaan irratti eega gaggeeffamte booda badii gara 100 oliitu akka Manchester Cityidhaan raawwatame qorannaan irra gahameeti jira. Pep Guardiola illee kan irratti yaada kennateeti jira. Kuni nan laalchisu kuni waan na duratti raawwate jechuudhaan kan dubbatanii jiranii. Haaluma saniin gaa yeroo ammaan tanaatti jechuudha Cheelsiin Manchester City illeen rakkoo faayinaansiitii wajji wal
qabatee dhiibbaan tokko irratti adeemaati kan jiru yoo kuni kan mirkanaa'u ta'e egaa Manchester Cityin qabxiin illee irraa irratu akka danda'u tilmaamni kan namaati kan jiru kana fakkaata egaa taphni Arsenaalii fi Brentfordis waliin taphatan tapha hawwiidhaan eeggamuudha taphoota shantu taphni Arsenaalii fi Brentford waliin taphatan eegalamuudhaaf deema kanas gama booda irratti kan isin biraan geenyudha turtii gaarii nu hojii godhaa isin jenna.